Arra akkaataa feesbuuka lama tiiktookii lama itti fayyadamtaniin isinitti agarsiisa. Akkuma iskiriinaa fuula jawwaala kiyyaarratti agartan kana tiiktookii illee lama, feesbuuka illee lama, akkasuma waan tokko lama godhachuu ni dandeessedha yaada. Aappiin kun aappii bareedaa akkuma pilaastoorii keessaa buufatan kanatti bifa bareedaadhaan isinii gadi buusa. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Aappii kana teelegiraama kee jala isiniif hin kaayaa. Teelegiraama kee jala dhayxanii gadi buufattan. Amma asumaaniin gara aappii isin geessaa. Aappiin kunoo isa kana. Egaa aappii kana gad buufattee booda aappii kana irra gadhoofta. Egaa irra gadhoofte haala kanaan si fida jechuudha. Waan garagaraas keessaa si fidama. Kunoo tiiktookiin xiyya takka kunoo as jirti. Kunoo takka illee kunoo gubbaan jirti jechuudha. Waan lama gad buufadhee jiruuf jecha waa hedduu as keessaa lama argachuu dandeessu. Waan jawwaala keessatti hin qabne as keessa barbaaddee itti barreessitee itti fidachuu dandeessa. Akkasuma aappii kun baay'ee bareedaadha. Ani amma feesbuuka tokko gabbuusee qaba. Amma kaaniin jawwaala keessaa pilaastoorii isaa gabbuusee kana kun as keessaa gabbuufadhee jira jechuudha. Akkasumatti aappii kun bareedaadha, irraa fayyadamaadha. Akkasumatti aappiin kun bareedaadha, irraa fayyadamaadha isiniin ja'a. Aappii kana waa hedduu keessaa argama. Waan barbaaddes keessaa gabbuufadha. Waan pilaastoorii keessaa dhabdellee as keessaa argattu ni jira. Waa hedduu as keessa jira. Firoodha. Bifa ajaa'ibaatiin dafee karaa salphaan isii gabbuusan tursiisu illee waan gabbuusu akkasitti irraa fayyadamuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Waa hedduu as keessaa agartanii keessaa foorree pilaastooriin shabakaan isaa xiqqoo dadhabaa ta'e shabakaa laafaan illee isinii gabbuusa. Waan shabakaa jabaa hin barbaachisu baay'ee hedduudha. Irraa fayyadamaa. Viidiyoo tana sheer walii godhaa, wal biraan gahaa. Wayisaafuu YouTube iyyan odoo nama sheer irra naa goggootanii baay'ee natti tola. Amma dandeessanii yoo dandeessan sheer naa godhaa, laayik illee godhaan isiniin ja'a. Akkasuma kunoo ni agartu yaada. Tiiktookii lama, feesbuuk illee akkasuma lama. Kana gaa namoonni beeyta jedhee yaada. Nama asirra feesbuuk sadiin mul'ata. Kana qabeessisa kana namoonni beeytu jedhee yaada. Isaan qalama diimaatti marsa kana ni beeytu. Akkasii irraa gabbuufadhaan isiniin ja'a. TikTok amma yooniin kana keessa garseen illee isin garsuun hin danda'a kunoo. বিয়ে করব বললে বিয়ে করা যায় না। Kunoo TikTok illee kiyya isa kana jechuudha. Asumaan illee warri viidiyoo tana keessatti YouTube kiyya barbaadan kunoo YouTube kiyyaas profaayilii jala ni jira. Haala kanaan asirra dhayxee subscribe naa godhuu ni dandeessan isiniin ja'a. Amma TikTok tana isin agarsiisu. Amma TikTok kanaan seenee amma kun kaitaan kanaan seena onilleen jechuu isuma akka seeniiti baay'ee bareedaadha. Onilleen nama baay'een qabu. Nama 239 bichaa qaba. Yoo dandeessan kanallee follow naa godhaa isiniin ja'a. Islaamaa wajjuu kun kiyya akkasitti irraa fayyadamaan isiniin ja'a.